وهون تقبل لا لما خطاني قبدي أنا قبدي كانت تأمنوا قبل وان لقالا في جروان تاتيف وبليين قرا هذاتو ولا لا وبليين قرا هذا قد فقادنا لمتي لكو وجنا لتي ولنتي قافة ولنتي مال قولوا قبدا خبدي قبو بدي تمرته خبدي قبو سن يفهم قافة تشيستي سنبود نجني بوا قافة خطان لما ولا لا نموتو خيفر لولو ملء خبدي قبو تمرون انجرت سناتو والفتيساي لما نرومو أنا كل أدو أنا فاتي ولولي أنا أدو سكابي لا لما وانت تلالو قبو نمني ولولا أنا أبوليسك يا ولولي تناني أما ملك يا ساتو راتي تمادو أواسا إني نجوبي دا يبدأ نجوبي لا نمني لما ولولا أبولي يا ولو أنا أكاد إيرا إساسني توانا إيرين كابني في مالام قد بيتا بكنا نمني جروتي إيجي تنام بكنا نمني جروتي تينيا كيسة أي إن أشوما تكنا جدي حفنان جنجرتي تومي أبا فتين إيساي شو رسيقالي نمني ولولا أنا قافستي أرجع أنا فاتي أدو ولولي dubartoota biyya kiyyaa torba ijaareen uffata sirraa yaasee addunyaa irratti salphisee sitti taphadhee haala sukkanneessaadhaan si ajjeesamoo akka dubartii takkaatitti akka nama onnee qabutti dhufee si qabee siin boobsidhaan waltuma akkamitti wal lola namni bakka kuni dhiirummaa miti ani nama shasitti ijaaree si qabadhe taana sodaattuun immoo yakka badaa yakka yukkanneessa hin hojjette namarratti nama amala nama sodaattuuti namni wal ijaaree nama qabu sodaattuudha ani nama tokko wallolee taanaan of ta'een dhaqa daboo na barbaachisu obboleessa kiyya daboo yaammachuun qabu daboon badaadha wannan tokko jallubu nan takka sitti fakkaatin jarri kuni awwaa kanallee himuun fedhuu deebi'ee yoo nemi amma akka waan gamta ka golisee gamta ko gazeen itti fakkaatu ummata kana kanaafuu dubbachuun fedhu sigaltee awwalloonis akkuma arsiin naataati jaalatte jibbite arsiin akkuma harargeen naataati ammoo namuu bakkaraan dhalatu qaba harargee keessaa hin dhufu harargee keessaa dhufuun haqa arsii haqa walloodhaa himuun an dhorkitu sigaltee isii hunda kaloolee eegalu ijoollee arsiiti adamma ganama kana ijoollee walloo uwwachu jiru isii hunda kaloolee eegalu ijoollee arsiiti isaan immoo inni xumuraan laalama yeroo duraatiif eenyu eegale arsii eegale eenyu hojii eegalte harargee hojii eegalte harargee dabalamtee xumurtee jechuudha itti deebiteeti wallo jimma eegalte jimma hojii eenyu arsii eegale jimma xumurtee keessaa baate akka nama gaara jimma kollanii sulaawo maaluma akka namoota arsii godhachiisa ummata hunda lafaa kaasee arsii namayyuu cicciniinaa jirti ijoollee arsii namayyuu cicciniinti gisi jimmarraa baasan ammas baatii shammoo jaateesseeti walloo dabarte walloo qabanii nam sadii walloo qabaniiti akkana cafaqan qilleensarra taa'anii cafaqan maama shurrubbeen dhufeeti harkaa fuudhe walloo tana amma walloon fiideet arsii qabattee asii cafaqu jirti maama shurrubbee kuni beeytaa maama shurrubbee beeytaa na fakkaate hayyuu namaa beekaa namaa mucaan kun amma gisesan ijoollee arsii tana dhufee walloo harkaa fuudhee walloo isinillee gallakkisaa jeeni biraa deeme ijoolleen arsii ka ifii dura qabdi san harkuma dhiifattee ka isaanii gisi harkaa buu maal goote as deebitee ijoollee walloo tana qalte keenya harkaa bee jaanii dogoggora cimaa isaanii hojjete akkas godhuun irra turre kabajaan dura isaanuu qabaniimi dhufee mucaan akka isaanii gallakkisee afkanallee gallakkisuu qaba shuf ammoo baalageen takka ummata arsii bal'aa ummata kabajaa qabu ummata hayyuu bakka hin buutu ummata kana arsii jeeyaamuun fedhoon arsiin ummata bal'aa ummata hayyuu safuu qabdu arsii tasuma bakka hin buutu baalageen ammoo kutaan hundi baalageen qabdu qulqulluun hin jiru qulqulluun tasuma hin jiru garuu maaltu jira ijoolleen arsii gaafa baalagee isii ta'e isii keessaa ol magartuu agarte qunxuxxee dhoorkachuun dirqama akkana qabatan ijoollee isaanii akkana jala qabatan gisee kutaan tokkichaan kun nama hundaa ijoollee eenyu badii qaba bireetiyya yoo nam shan eerome dhiira shan yoo eerome anaatu dogoggora qaba moo anaatu amala dhabeessa baalagee moo dhiira shan ana silaa ijoollee arsii gisi duraasan as qabdee gurra qabdeef keessaa baaftee baalagee nageenyi itti fufa olmaan oromoo waliin fixuqqattee haati yeesaa hin boochitu haqa walitti hidhuu dhabuutu kana hunda keessa nama naqe walloon harka dhiigaan taatu harargeen harka dhiigaan taatu ijoolleen hundi harka dhiigaan taatu
hundayyuu nan dhorka amma ati amma oduu akkatti hundeen tun akkami kaateettiin amma jimmaan waan akkanaa ijoolleen jimmaa hin gooti Allahu alam quban qabane nagarrelle ani isuma gochaa suppanneessa viidiyoo arguurratti hin dubbadha si galee jechuun kan nuti biyyaan baa jirra hojii qabna akkanumatti teenyee saa 24 abalu maal godhe abalu jechaan bahee jechuu hin dandeenyu laayivii irra teenyee halkan guutuullee jara kana hordofuu hin dandeenyu si galee miti. Maybe warra achi jirta warra hordoftan eessa kaatee akkamitti dhuftee wal beekuu dandeessan kulle wanti garaana hammeessee akka badiina godhe maal inni beekta dheengadda mucaa akkasitti kadhatu nan ajjeesiin jedhee rabbii isaatiin isa kadhatu mormarraa muree maal godhe beekta asirra godhee fi nama du'e jechuudha dhiiga isaatiin harka dhiqatan achirraa deebisee taa'ee anchi namni nama du'e lafee nama du'e cikkaanee akkanaatiin akkatti taa'ee kadhatu viidiyoo san laalee namummaa kiyyeen jibbe gaggabduun na qabu akkam mucaan walloo maal jechaa du'e ani ilma haadhati gaaf takkittiidha nan ajjeesina haadhati gida dubbisiisa hojii du'e mucaan arsii maal jechaa ture guyyu sadi hin nyaanne yaa ijoollee teenya hoon ajjeestan qoonquman akka naachaa ture wallaahi billaahi waan nama ajaa'ibsi waan nama gaddisiisa waan mataa si tuqaa waan ifsi wallaalchisaa waan jireenya si jibbisiisaa namni afaan walii beeku kana walii garaa jabaatee jiru guyyu qoonquman akka naan ajjeesaa jeen qarsiisan kawalloo sayyoo haadhati jaaf takkitti dhala dhiisa hojii osoo kadhatu ta'e qaanyi waan fokkottu gaafa gandummaa keessa galte waan akkanaa ta'e dhufu yoo nan ammas kubbatti arsii jee arsii maaking juwaar maaking maariyye dullatti konka yaa akhi rabbis daadhaa gandummaa keessaa baa ijoollee arsii yaa aboo keessaa baa angama kiyyaan harargeen haa salamtu haa galabbatamtu I don't care dhatan kaanen harargeen asitti siiqaa yoo haqarran jiraanne ana harargee hin fedhu warran jiraanne yoo ijoolleen teenya haqarran jiraanne naa isii as gubbaa kaya harargee fi jinniin beekone wallaahi billaahi wallaan gandummaa hin fedhu an juwaar maan bakka wee qabaatee asin nan dha'u waraana qabaatee nan dha'u dhugaadhaaf abbaan fedhe duuba nan deebisu dhugaadhaaf abbaan fedhe qabrii qobbotiyyan gala jireenya kiyyanee eeggata yoo narra cubbuu namarra dalaga cubbuu namarra farada rabbii qinarra farada ilmaan oromoo waan takkana godhuu hin danda'u rabbiin kiyya immoo gisee hunda injifataadha sigaltee gandummaa yoo arsuma jecha arsii jaamu dhoyti ijoolleen teenya ta arsii tuni obboleen keenya arsii kuni hedduu afaan dhadheeratan arsii qofa jee daa'imee kanumatti afaan qabaddu arsii maaking juwaar maaking marree miira keessa nama galchina arsiin teenya harargeen teenya walloon teenya wallahi billahi feeti gabrummaa keessatti feeti bilisummaa keessatti nuti jireenya wal fakkaataa jiraan amanti amanu baatte kingi tokko arsii keessatti laala biibati ka kingi ta'e oromoo harargee keessa ni jira hin jiru ka biyya bulchi arsii keessa jira hin jiru walloo keessa hin jiru maal abbaa kede kingi agarte duuba kijiba yaasan hundi isaanii dhukkubsattu ka biyya bulchaa jiru oromoo miti indee isaaniin boonuu qabu ani warra biyya keessa jiru warra jimmaa bulchu jira jaalattee jibbitee siquu seequufuu baattee warra jalaatiin baadha kasi bulchu jiru warra jimmaati jimmaa maayiking illee wata sirraa fakkaattee jechuun hiyya ammoo qarman lafaa kaatee arsii maayiking harargee maayiking faadii kalaan faadii jala ramne makkanaa kana nama waan hin qabne ni faarsu namni jimmaa dhufee biyya bulchu oromoo guutuun itti qabsaa'ee dhiigatti lolaasee akka ta'e naman tamate jimmaadha ilmi oromoo tokko dhufee biyya bulchuu qabsoo ilmaan oromootiin akka ta'e naman tamate Panen biar kapal inaya cukige malee. Dhugaa dubbachuu. Warra asxalaa warra laal baay'isawwee jarri kun jireenya isaanii jiraachaa hojii isaanii hojjetataa oofatu ani isaan maayindi kiyyan kennuuf isaaniif. Garuu immoo ati amma akka nama miidiyaa qabuutti jimmaatu sin bulchaa jira hoo jettee ijoolleen jimmaas taatee utuu biyya bulchaa jira. Namni aangoorra taa'ee nama baratee dhufee qabsoo oromootiin achi jira waliigaltee oromootiin waliigaltee ijoollee biyya arabaa miti laal waliigaltee qeerroof qarree biyya keessa jiruun qofa. Anaaf silleen akkaattatu amma fakkeenyaaf gaafa biyya aangoo qabatu anatu achi taa'ee harka rukutaa ture warri amma wallolu kun kaanachuun jiru ta'uu mala biyya san keessa. Siigalee kanaaf akkasillee jechuun jara kana walitti naquun fakkaata. Ani naayee jechuu kiyya gaggabee yoo sadarkaa isaanii gabbu'ee kan dubbadhu taate akkasii jechuu kiyya malee akkas jechuu kiyyaa miti. Laal amma abiyyi aangoorra jiru kana haati kattaa guddatu
dhuunfaa waliigalaa dhiiga Oromooti. ስለዚህ Bakteerra taa'u akkas. Qabsoo ilmaan Oromoo kutaa hundarraa godhaniini as gubbaa taa'u jira. Tanani amana namoota akkanuma namni dhufeetu mana gaafa yaa akkana hundaa dadhee beeda mangistii keessaa naabee ijii abbaan fedhe sinnabu. Qabsoo amma yoo akkas jette dhaamsiin ani Shimallis Abdiisaatii fi Abiy Ahmed dhaamu maal akka ta'e beektaa? Tokkoffaa 4 kiiloo Ambootti nu ijaaraa gadi buusati teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee godhaa federaal 4 kiiloo Ambootti ijaaraa sanirraa kan hafe biyyi kan eeggamtu waraanani milishaadhaan ijoollee daangaa irratti wal fixu kana mootummaa taati biyya galchaati waraanatti naqa. Lafeen isaanii sila duutiin ollee lafeen isaanii daangaa Oromiyaa ta'e cabu kan man jedhaan. Amma 4 kiiloo Ambootti yoo ijaarre nafxanyaan nun dafartu lan namni dafaree Amboon naqu. Sigalee 4 kiiloo aangoo namni hawwin jiru achumatti Oromoo yoo walii gale walaa jijjiiru yoo waliin galle achumaa ta'u. Kanaaf Abiyyi maal godhuu qaba aangoo isaa Habashaadhaaf akka yaaddofne 4 kiiloo teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa godhiti federaal Ambootti ijaara 4 kiiloo. Bara jireenya keessanii nafxanyaan aangoo isinirraan fudhattu isinumtu wal'aanaa walajjeessa nullee yaaddoo nutti taatanii qabsoofnu jireenya keenya jiraanna. Dhumatti nuti barama bireeti jiru amma wanni irra jiru waa'ee baqattoota biyya Arabaa kan garaa ifii guutuudhaaf biyyaa ba'e haadha tajaajilu biyyaa ba'e. Kan jara kana daangaa Saawudii irratti beelanii sin dhumanii roorroodhaan sin dhumanii ofiifinis wal fixaa jiranii mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saawudii Arabiyaatiin waliigalee ijoollee kana achi keessa xaragee biyyaa galchu. Abiyyi immoo maal gochuu qaba jara kana waraanatti leenjisee kumaandoota chanaqatu. Biyyi keenya waraanaan eegamti mootummaan tokko aangoo irra taa'uuf waraana isa barbaachisa eegdota boodigaardoonni odoo nafin namni daangaa biyyaa eegu odoo nafin. Miti akkasumalleedha. Bakka jara kana mootummaan waliigalee uummata kana faana mootummaa biyya sanii faana sassaabee biyyatti yeroo san nullee nagaa arganna bannaas. Yoom sassaabamu mootummaan biyya naa takka harkee biraan kunne diiggala qarree diiggala kun. Anama mootummaan harkee namni kutaa waraqaa biyya tanaan qabu. Biyya tana jiraachuu mootummaan biyya tanaa kubalan qabu amma 12 jiraachaa jira. Takka harkee na biraan kunne. Anama ammaatti biyyatti galii kulle laal amma dubartoota ijaaraan jira dubartoota keenya istiraateejiidhaan ijaaraa jira. Ijaaramii gali biyyatti biyyi ambaa kanuma ambaati kottu biyya keenyatti galeeti alama biyya keetitti gali. Sigaya. Anu galuuf inti morobbi jee nuti amma ganaa waa'ee gartee uummata maqatarra jirra biyyi teenya keessa amma karaa harargee kana waraanni lama ol qabee dam godhu jira hawaasa. Akkuma qabdaa kanaaf ati kuma hin qabne. Hawaasni keenya dam ta'u jira waraana bilisummaa kee jee yaamuu fi waraana gartee biyyi gidduutti kara lamaan dhukkee irraa hodhu jechuudha. Kana dhiisanii ijoolleen kara lama eeqawannaa jidduu. Nu bira salaalee keessa kaambitu jira kaambii jaalabdii kaambii san bira namni ga'u jiru achi asitti waraana Abiyyi wal fixu asii achitti kaambiitti darbanii jarrachi as dhawu akkasitti jira nus qe'ee keenya giddugala Oromiyaa keessa jalduu fudhuu salaalee fudhuu asii Amboo fudhuu hanga Jibaat hanga Dirreen Cinni waraanatu jira sigalee amma waraanni guddaan bakki jiru akka yaada Oromootitti lixa Oromiyaa keessatti fakkaata waraanni guddaan bakki jiru Dirreen Cinni jira Amboo keessa jira hanga Waddeessaa hanga Salaalee jira jalduu jira sigalee ganda baratteessa guutuu waraanatu socho'a. Qe'een keenya akkasi kulle simbira isinitti hin fakkaatin simbira qofa isinitti hin fakkaatin. Ani amma biyya yoon dhaqee achuma darbuu sodaadheen jira harmee kiyyaan ati kootta sitti na laali jechuu eegaleera. Isuma dhugaan siin jedha. Maaliif gaara san keessa darbee yookaan jara kana guyyaa tokko waa jedhanii gadi na gottotanii yookaan na dhiisanii yaaddoorra jirra lubbu. Ani amma fakkeenyaaf deeggartuu isaaniiti si galee keenyallee qa'een waraana si galee. Faana deemna kan Abiyyi yoo deeme kan jaalabdiitu dhufa. Ati mootummaa deeggartaa buna qiccee fi asiin darbanii rakkoo Oromoon keessa jiru haasofnee fixuu hin dandeenyu. Ani isaanillee maalan jedha beektaa? Gaafa diinni aangoo qabate waliin qabsooftu amma obboleeyyan lamaa waliin dhaanina qawwee lafa kaati iskirbiittoodhaan ta'a wajjin mari'adha obboleeyyan lamaan dhiiga walii keessanii lolaasinaan jedhaan isaaniinillee argite. Silaalman Oromootiif sagalee taanii bareedda yeroo sanatti
ربي نور راقب بني سلو اللي قاري متي بريدة جماعة تحس بلدي أنا كان ترى Tole siree kun dhagaan naa ture. Amma qoyi amma ijoolleen Wallaggaa fi Shawaa maal taaneedhaan natti maal taaneedhaan ijoolleen Wallaggaa fi ijoolleen Shawaa illee asirra girgirri kaasaa jiranii maal taaneedhaan isaan immoo qoyi maaltu jalaa bade namoonni tokko koomentiidhaan natti maamee jecha kana maal taaneedhaan akka gandaatitti walloltuu qilee bu'aa akka Oromootitti walloltuu qilee bu'aa isin lamaanuu tokkuma wal nyaadha wal fixa yoo barbaadda walitti baa wal qoraasa maalluun geenu Oromoo kamtu sinilla lola maal jette eenyu maqaan shimicee quufa dhugaa keeti dhugaa rabbi quufatu mataa kore Wallaggaa keessa roorrootu jira ummanni keenya kan Wallaggaa dhaanamaa jira qe'ee isaarra buqqaa jira ilma isaa abbaa isaa obboleeyyan isaa ollaa isaanii itti dhabaniiti roorroorra jiru Sigalee yoo dandeessee uummata sanii sagalee ta'e iyyinee waaqatti mannuu fi namatti mannuu dhabneeti itti dhiisne sigalee waa'een uummata sanii isinoo hooleeyyiin sooshaal miidiyaa irra jirtan maal taaneettanii wal loltan ijoolleen maccaaftu lama rabbiin sinaafitu tokkuma isin wal nyaadhaane ani isin wal loltan jedhee isinirra lolu baay'ee na dhageessanii ijoolleen maccaaftu lama wal loltan jedhee ani isinirra lolu baddaa jaarsoo loomii nurrumaa walaa nyaattu jarri tokkuma dhaggeeffadhaa sirbicha irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa yoo nama taatanii namummaan sinitti dhagaame immoo uummata keenya kan Wallaggaaf sagalee ta'a. Goobeen maaliif sirbamaa Wallaggi dhumaa jira? Salaalee keessatti uummanni keenya lafarraa cafaqamee daangaa irratti namni qalamee shinooyyeen sirbamaa ture aadaa keenya. Abbaan kiyya yoo du'e shinooyyeen haa sirbamu. Aadaa Oromooti itti fufa. Sagalee walii ta'uun waan biraa, aadaa sirbuu waan biraa. Shinooyyee ijoollee sirbaa jiranii fi dargaggeessa goobee sirbaa jiru miti kan biyya bulchaa jiru Shimallis Abdiisaa fi Abiy Ahmed mootummoonni biyyaanii isaanii malee ijoollee shinooyyee sirbituu fi ijoollee goobee sirbitu daangaa biyyaa eegaan jirtu mootummaa miti isaan biyya bulchaan jiran gahee tokkoon qaban dargaggeeyyiin kun hojii isaanii dhiisaniiti uffata aadaa uffatanii aadaa keenya nu calaqqisiisaa nu mul'isiisaa jiran uummata keenya eeguu daangaa Oromiyaa sararee eeguun gahee ijoollee goobeef shinooyyee taphattuu miti gahee mootummaa naannoo Oromiyaati gahee mootummaa Itoophiyaati gaafiin keessan kanaa ta'u ijoollee keenya kan sooshaal miidiyaa kanarra jirtanii daangaa biyyaa kan eegu ijoollee goobee taphattu dargaggeessa goobee taphattuu miti kan daangaa biyyaa eegu gahee Shimallis